Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromia11 kun qophii addaati. Qophii addaa har'aa keessatti keessummoota sadii isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummoonni kiyya har'aa waa'ee dhimma hiriira guyyaa boruu magaalaa DC'tti yaamamee jiru kanarraa mari'achuudhaaf anna biratti argamu. Keessummoota kiyya takka takkaan isiniif ibsuu barbaade Aadde Seenaa Jimjimoo obbo Girmaa fi akkasumas Profeesar Girmaa na bira jiru. Baga nagaan dhuftanii dhiyaadhaa hundi keessanuu. Ulfaadhu. Mee seenaa sirraa haa jalqabuuti waa'ee hiriira kanaatitti ogguu seennu mata dureen hiriira guyyaa boruu magaalaa DC'tti yaamamee kun maalinni? Mata dureen hiriira boruu kana guyyaa 16 kuni Starving for Justice jedhama. Warra mirgaa fi beelaan of ajjeesaa jiruuf jechuudha. Mana hidhaa keessatti akka mootummaa Itoophiyaa kan jiran kan Oromoof jecha mirga ofii eeggachuuf mirga saba miiliyoona 50 oliif dubbachuuf mana hidhaa keessatti beelaan dararaan du'aa jiranii warroota san ru'ii jiraa hambisuuf guyyaan qabnu sa'aa hin qabnu halkaniif guyyaa boruurraa jalqabnee hiriirri jalqabuu qaba. Addunyaa guutuu irratti keessattuu Washington DC bakka wanni dhimma alaa ilaallatu State Department afutti hiriirri kun kanarraa jalqaba. Galatoomii Aadde Seenaa mee isinoo obbo Profeesar Girmaa. Anillee waanuma wal'aansoodhuma nageenyaatiin gaggeeffamu irratti xinnoo ishee xiyyeeffachuun barbaadeeyyu biyya tokko keessatti yoo cunqursaan jiraate yookaan immoo uummanni tokko mootummaa jiruun gaaffii adda addaa yoo qabaate itti wal'aansoon kan godhu tokko bifti wal'aansoo tokko hiriira bahuudhaanis dha jechaadha. Achuma keessatti egaa uummanni Oromoo immoo uummata nagaadha, uummata qabbanaati. Nagaa nama barbaadu. Wal'aansoo nagaan hojjetamu kana keessatti gaggeeffamu keessattis amma namni inni kaan beelaan agarsiisaa, inni kaan gadi ba'eetu alatti waan barbaade waan uummanni barbaade sana agarsiisa. Owwaannaa mootummaan jirus akka dhaga'uufi jechaadha. Kanumaan amma biyya keenya keessattis rakkoon adda addaa hin jira. Uummanni Oromoos gaaffii adda addaa hin qabaa, rakkoo adda addaa keessa lixee jira. Kanumaa mootummaa jiruttis mul'isuudhaa fi mootummaa biyyoolessa adda addaattis kana karaa nagaatiin himachuudhaa fi waan hojjetamu keessaa isa tokko jechaadha. Fakkeenya aadaa Oromoon jiru keessa kan mul'atu jechaadha hiriira nagaa. Nagaadhaan rakkoo isaa himachuu jecha sanuu kana keessatti ilaalama. Galatooma obbo Girmaa wanti dabaltan jira asirratti? Hiriirri kuni warri beelaan dhuman kun akka sagalee argatanii nu ambaasaaderoota uummata keenyaa akka biyya jiranitti cunqurfamaa jirutti sagalee uummata keenyaa haa taanu kan jedhurraa jalqabee namoonni North East jiraatan, Washington DC jiraatan, akkasumas gara adda addaatti dhufaa jirtan quba qabna akka hirmaattan akka sagalee taanuuf kan jedhu irratti kan hundaa'edha. Galatooma Aadde Seenaa gara keessan deebi'a. Dhaadannoowwan hiriira kanaa maal fa'a? Galatoomii ammallee waan xiqqoo Profeesar Girmaa fi Girmaa xiqqoo dubbachuu barbaadeetiin Profeesar Girmaan kan jiru Siwiidin jira. Waa'ee dippiloomaasii kan Yurooppii kan nuuf dalagu halkanii guyyaa warra mootummaa Suudii wajjin warra mootummaa Yurooppii wajjin dhimma kan akka dalagu isa so hiriira Washington DC godhaa jirru kanatti karamitti Yurooppillee akka ta'uu fi wannuma harkaa qabnu biyya alaa kanatti wanti nu guddaan harkaa qabnu kara nagahaatiin asii wanni dhiibbaa nu godhuu dandeenyu guddaan kan biraa hin jiru xalaa katabaa jirra, telefoona bilbilaa jirra. Hiriira kan nu hafe qorra yeroon gannaa biyya mara keessattiyyuu kana ilaalfatee Profeesar Girmaan nama 40 ol biyya alaa kana ture mootummaa warra Suudii wajjin hariiroo guddaa qaba akkasumas beekumsa guddaallee waan qabuuf hiriira kana maal akka barbaachisu especially akka waltaanaatitti the brain of ollaa jechuudha.
dara kan nuuf qarqaaru dubbadheetiin girmaan ammoo namni baay'een ni beekaanii ati ollaa irratti karaa taasik foorsii irra waliin jirra jedheetiin dhaadannoon kaammata na gaafatte dhaadannoon dhageessaa jiru jalqaba irratti sii galee hidhamtoonni badii tokko malee shororkeessitoota jettee himatamte kunniin Oromoo hundaaf dubbatu nuti ammoo ambaasaaddara irraati warroonni hadhaa hidhaa jiru warroota nu bulchu mootii kenna hayya duree kenna otoo nuti biyya alaa kana jirru otoo nuti akka hin godhini otoo nuti asitti ciisnee bulluu warri kun guyyaa 20 fi hadhi guyyaan 19 odagagadhuu baadhee baru guyyaa 20 ta'a namni otoo hin nyaatiin ture dheeraan guyyaa 21 the longest ka ture kanaafuu hadhayyuu warri kun biraa deemuu danda'a namni guyyaa haganaa nyaata malee bishaan malee ture jechuun namni baay'een biraa gaggabee mana hakimaa seenee jirra lafti ganna yeroon koroonaadha guyyaan baay'ee gabaabaadha haa ta'u malee baru iftaan ammoo hiriira biraa ba'uun dura jiraata waan waaqaan beekan otoo warra kana keessaa tokko waa ta'ee jedhee hiriira gaddiinsaa baraannee ba'an har'a mootoo jiran mootummaa addunyaa biratti baanee keessattuu as Ameerikaa keessatti jechuudha bakka biyya Itoophiyaa hedduu qarqaartu hedduu dhageettii addunyaa qabdu kana afootti baaneetiin hanga waan tokko nuun jedhanitti maaf iftaan kaanillee itti baanee hanga hiriira guddicha 25 illee goonee jennutti ummanni keenya kan naannoo san jiru dhugumaa warri kun Oromoof yoo du'aa jiran dhugumaa warri kun balleessaa qabaatanii hadha mana ji'a 8 mana hidhaa keessatti shororkeessummaa hidhamaa jiran immoo gatima Oromoo ta'aniif Oromoof dubbatamanii otoo nam tokko jalaa dubbataa hin jirre addunyaan Tigreef iyyaa jirti addunyaan saba maraaf iyyaa jirti maal Oromoon namaa miti Oromoon nama yoo ta'e maafuma addunyaa hin dubbanne kanaafuu akka sagaleen keenya dhagahamtuu fi dhaadannoon dhageessuun harki guddaan Oromoonni mana hidhaa nagahaaf Oromoo ta'aaf jecha hidhaman qofti akka mana hidhaarraa hatattamaan gadhiifamanii gaaffileen jira akka deebi'ee jedhu mootummaan Ameerikaa kan mallaqa guddaa kennu dhageettii guddaa qabu wanna kanarratti leadership taphachuun isaa dirqama hanga kana godhanitti kun ammoo mootummaan Abiyyi nama ajjeesaa akka ta'e shororkeessaa akka ta'e kanniin dhaadannoon adda addaa kan dubbachuu yaannu. Hedduu galatooma Profeesar wanni itti dabaltan jira asirratti. Egaa amma anis usuma duratti dubbadheefis waanuma wanni jaan fageenyaaf waanni kun gaaffii yeroo jiru duwwaa hiikuu duwwaa taatiin gaaffii sirii ta'u hiikuu barbaachisuu irratti baay'ee xinneeffatachaadha. Biyya sana keessatti uummanni Oromoo idda waggaa 150 asii idda qabame asiiyyuu nageenya dhabe hundumaa caala. Biyya isaa akka barbaadetti guddifachuudhaa fi gufuu baay'eetti itti dhalataa jira. Kanaaf amma gaaffiiwwan immoo waggaata 5 darbaniin uummanni Oromoo baay'een irratti dhumee kan kanfales gaaffii adda addaatu jira. Kan hin deebine gaaffii afaaniitu jira, gaaffii abbaa biyyummaatu jira, baay'eetu jira. Yeroo ammaa immoo dhuguma gaaffiin haaraatiyyuu ka'aatu jira. Innis immoo amma kan nuti silaa barbaannu uummanni Oromoo biyya ofii keessatti aadaa isaa guddifatee afaan isaa guddifatee qabeenya isaa ofii isaatiin bulfatee Oromummaadhaan biyya sanatti qabatee uummata sakaa wajjinis nageenyaan jiraachuudha kan inni barbaadu uummanni keenya jechaadha. Kanuma gochuudhaafis immoo amma yeroo amma silaa dhalate kana keessatti waan silaa barbaachisu tokkoffaa warri hidhamee mana hidhaa jiru kuni gallakkifamee isaa wajjin waliigaltee uumuu maaliif irra jireessa waan yeroo ammaa kan barbaachisu haraara kan biraas immoo akkuma afaan Ingiliziitiin jedhamu peace, reconciliation and democracy jedhamee qollama. Waanni kun utubaa sadiitu hawaasa tokkoon fuulduratti deemuu kan gargaaru jechuudha. Duraan dabarsee qabbanni uumamuutu irra jira. Uummanni Oromoo bahee galuu danda'uutu irra jira. Otoo waa tokko yaadiin nan hidhamaa, nan rukutamaa, otoo hin jedhini bahee galuu danda'uutu irra jira. Biyya sana keessatti immoo humni adda addaa akka dhalatu paartiin adda addaa yoo dhalachuun dimokiraasii biyya sanaa akka danfe agarsiisa malee paartiin adda addaa dhalachuun wanni miti walirratti hojjechuu
walii wajjin hojjechuu karaa biraas immoo waliin morkanii uummata keenya sana dinagdee uummata keenya aadaa uummata keenya guddisuu irratti waliin morkuudha jechaadha. Kam wayyaa kan jedhu malee wal balleessuu irratti miti. Kanaaf tokkoffaa Oromoon haala tokkoon akka tokkotti hojjechuutu irra jira. Waan silaa mana ofiitti hiikkachuun irra jiru gadi ba'anii isa horma wajjin diina wajjin godhan sana fidanii ofitti deebisuun barbaachisaa miti. Kanaaf akkaataa ittiin rakkoon uumamutti iyyuu Oromoon baay'ee irratti yaaduutu irra jira. Yeroo ammaa irratti daddaftiidhaan kan godhamuun irra jiru amma qabbana sana nagaan uumamuutu irra jira. Nagaa sana dhabuudhaan waan adda addaa amma dhalataa jiru. Sana hundumaa gochuudhaaf warri hidhames hiikamee lammatas immoo paartileen adda addaa jiranis inni mootummaa keessa jirus inni akka morkituu ta'ee jiru kunis taa'anii waliin dubbachuu danda'utu namarra jira malee akka diinaatti wal fudhachuun barbaachisaa miti. Kun egaa himanni kunis ennaa jedhamu tokkoffaa walumattuu himachuudha. Lammatas immoo alumattis gara biyyoolessaa irratti uummanni Oromoo uummata nagaa barbaadu malee uummata biraa jibbuu miti. Uummata biraa ammatu malee uummata biraa kan ofirraa dhiibuu miti. Kanas agarsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Biyya keenya keessattis balaan adda addaan akka hin dhalanne dhalachuu kan hin barbaadamnes akka hin dhalanne gochuudhaaf iyyanni kuni godhamuutu irra jira jechaadha kanuman jedha. Galatooma Profeesar mee gara gaafii itti aanutti carraa obbo Girmaadhaaf kenna. Obbo Girmaa hiriira kana maaltu adda godha jettanii yaaddu isin? Hiriirri kun Arjentiidha. Kan amma keessa jirru akka ummataattis warri immoo nu dursanii deeman liidaroonni keenya kan keessa jiran is very urgent. Argentii jechuun mana gallee taa'uun nu barbaachisu. Pressurii mootummaa haaraa jira biyya kana. Mootummaa haaraan kun akka mootummaa Itoophiyaa gaafateetoo jara kana hiikan. Warra hidhaman kana akka hiikan so'ina. Isa kanaaf emphasize gochuu so'ina namni akka baay'eetoo Argentii kana mootummaa haaraa mootummaa Biden administration jedhamu kanaafi akka iyyatu isaanitti akka iyyatu isaanittoo kan hin iyyanne ta'e jarri kun miidhamuu danda'u kan goonu hunda yaa goonu kan goonu immoo biyya kanatti sagalee ta'uuf warra hidhaman kanaafi akkuma Profeesar Girmaan dubbatan warra biyyaa kun hiikamaniitoo wajjin ta'anii haasa'uu qabanii. Wajjin ta'anii yoo haasa'an malee gara badiitti deema. Isaan yoo waa ta'an mootummaan sunumarraan argatu. Isaan yoo waa ta'an uummanni Oromoo forgive isaan hin godhu. Kanaafuu gara araaraatti akka deeman warra hidhaman akka nu hiikan isa kanaafi galatooma. Addiseen gara keessanitti deebi'amee hiriirri guyyaa boruu kun isin Washington DC jirtanii bulchiinsa Biden kaamma jettan kanas itti dhihoo jirtan hiriira qofa moo kan adeemsifamu waan gara mootummaataan waraqaadhaan waan gaafatamutu jira gara mootummaatiin jechuudha. Hayyee sirriidha. Yes, barruudhaan wanna galchaa jirru jira. Saniin durallee hariiroo adda addaa mootummaa Biden kana urgajjaa lamaaf walakkaa urga filame jedhee waan adda addaa kan itti dubbannetu jira, kan qajeelfamu jiru, kan itti haalli haasaa adda addaa qabnu jira. Wanti waadaan nu seenanii kana goonan takka hin jiru. Kan amma akka amma Girmaa fi Profeesar jedhanii yeroo hin qabnu, yeroo hin qabne, yeroo itti mari'annu, yeroo itti yaannu, yeroo itti karoora baafannu hin qabnu, yeroon dabree jira, yeroon kalee dabree jira. Namni kun guyyaa 19 beelarra jira jechuun guyyaa 20 beelarra jira jechuun at any moment doktoroonni jira akka dubbatanitti sakandii kana keessa onneen jira dhaabbachuu dandeetti. Ammayyuu otoo nyaatatti deebi'anii nyaanni kun warra kana ajjeesee jedha. Biyyi sun ammoo mana hidhaa keessatti Oromoonni badii tokko malee harka mootummaa PP akka mootummaa shororkeessaa kanatti du'uun ammoo mootummaa san qofa otoo hin ta'in addunyaa guutuu waan jeequuf namni akka Baqqalaa, namni akka Jawaar nama tokko miti sagalee miiliyonaaf dhaabbatanii jiranii. Kanaafiyyuu dhaadannoo adda addaa ni dhageeffannaa, barruudhaan galchuutti jirra, miidiyaatti erginee jirra. Wanta godhamuu qabu hunda goonee jira. Amma
baay'inni nama keenyaa hin murteessee jedhama namni keenya baay'atee dhufee Oromoo ta'uu hin qabu ilma namaa yoo ta'e martinuu dhufeetiin waa warra kanaaf dubbachuu qaba. Gabaabinaan warri namni keenya keessattuu kan naannoo East Coast DMV jedhan kana jiru New Yorkiin fa'aa jiranii akka itti hirmaatan kana qofa otoo hin ta'in ka iftaanis ka 25nis ka achi boodas ka achi duras hunda itti hirmaatuu qabna because hanga warra kana durii dandamachiisuuf eega warri kun dabraniin booda wanti goonu tokko hin jiru durii dandamachiisuuf wanna danda'amu qaba hunda goonee jira kara miidiyaas kara mootummaas galchinee jirra ka galchuuf deemnullee borullee hin qabna kabraa. Galatooma gaafii takka irratti isinii dabaluu barbaade addee seenaa osoo achirraan bu'ine hiriirri kun Oromoonni Noorz Ameerikaa keessa jiraatan guutuun DC'tti hirmaachuudhaan beekamanii yeroon immoo yeroo gabaabaadha wanni kun hawaasarraa maaltu eegama jettu isin? Yes, in beekna yeroon kun akka malee gabaabaadha. Kalimaaf gadda kana uummanni ka dhagahee kunoo hardhuma haadha ayyaanaa hin jiru iftaan godhaa jirna. Kanaaf hiriira guddichi kan uummanni keenya 25 illee kan qophiin yeroo baay'ee irratti fudhatamee godhaa jiru akkasumatti taa'ee ru'iin warra kanaa hardhayyuun turre. Kanaafuu Oromoonni Siyaatil bakka adda addaa irraa akka dhufaa jiran ni quba qabaa. Steeta fagoorraa Kaalifoorniyaa irraa illee akka dhufaa jiran quba qabaa jedha. Warri kana godhuu hiriira kanarratti hirmaatu karaa warri qaamaan dhaqu ofii of course chaantii dubbataa waliidhaan karaa fagoo deemaa jirra hanga State Departmentii waggoona jechuudha. Sa'aatii 10 irratti jalqabna hiriira kana kan jalqabnee deemsa jalqabnu. Bakka galmee geennu ammoo sa'aatii kana tokkotti geenna jennee tilmaamaan akkasiin galchinee jenne jechuudha. Kan nama keenyarraa eegnu communitiin keenya warri amma daawwattoonni kan kee already community kara 20tti wal geennee guyyaa 5 dabree irratti marataa turre maal godhuu dandeenya yeroon gabaabaadha lafti karoonaadha qorratu jira waa hedduutu kan nu eegutti jira. Haa ta'u malee gaafa balaan ka'uu balaan beellama fudhatee dhufu gaafa badii uumamu badiin sabbata naa godhii wixata naa godhii kibxata naa godhii isin jedhu akkuma balaan uumamee namni keenya react ta'uu qaba. Eega dabre booda dutuu sareen bineensa dabre sareen dutti jedhani. Eega bineensi dabre dutuu hin dandeenyu namni keenya ka fagoo dhufu maatii isaa qabatee hiriyaa isaa qabatee hanga danda'u martiin irratti hirmaateetiin boru qofa otoo hin ta'in iftaan kaanas itti fufuu qabna kanuman jedha. Galatooma. Galatooma obbo Girmaa wanni dabartan jira asirratti? Yaa asirratti Argentuma bicha understanding nu godha ummata biyya jiran kana sagalee ta'uu keenya wanni irra deddeebi'amu hin jiru be there onneedhaan akka namni miidhame yoo beektan manan taa'ina baatoo onneedhaan hiriira baatoo sagalee keessa nageechifadha ka biraan jiru. Galatooma Profeesar Isinoo. Yaa anillee waan numtiin jedhu bal'inumaan wal dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha jedha. Mana tokko qaba uummanni Oromoo innis karaa tokko Oromummaadha inni tokko Oromiyaadha. Kanuma waanni sun akka nu jalaan boorofne waanni sun akka nu jalaa hin banne irratti hojjechuudhaaf walakkaa irratti waliigaltee Oromoo walakkaa irratti waliigaltee qabbanni uumamuutu namarra jira. Qabbana uumamuudhaafis immoo ammasiisumaan duratti jedhe keessa deebi'ee waan hin barbaachifne walirratti gochuun barbaachisaa miti. Kanaaf amma warra manadhaa jiranis hiikamanii waliigaltee calqabu uumatu namarra jira jechaadha. Waan hundumaa immoo walirratti miidhaa gaggeessuu, walirratti dhukaasa kaasuu, walirratti waraana otoo hin ta'aatiin nageenyaan taa'anii walii wajjin haasa'uun barbaachisaadha. Aadaa Oromoo hojiirra oolchuu qabnan jedha. Kanuma gaa inni alaas inni biyya jirus yoo jiraate yaada kana mataatti qabate nageenyaa fi qabbana Oromiyaa keessatti Oromummaa waan jabeessuu irratti diina nu hundumaafuu tokko ta'e irratti xiyyeeffachuu malee walirratti xiyyeeffachuun barbaachisaa akka hin taaneef ergaa dabarsuu barbaachisa. We'll see you guys in DC. Namni hunduu DC takka wal geenyu achitti wal arginaa boru ganama. Walii dabarsinaa exactly location. Ayya galatooma adde seenaa wanni dhaamsa xumuraa qabdani. Yes, ganamaan kaaneetiin amma akkas argamnee fi Profeesar illee hojii iddoon dhaabeetiin kan hin dhufee jedheef namni keenya
warra asii qofa otoo hin ta'in warra biyyatti hiriirri kun kaka'aa jiruuf akka uummanni biyyaa kaka'ee jedhuufi Profeesar nama hedduu dhageettii qabu biyya inni jirutti Oromiyaa keessatti lama dhageettii qabu akkasumas Girmaan illee jechuudha. Kanaafiyyuu waamichi keenya warra biyyaa hunda yoo ru'ii namaan kanaan yoo baraaruu barbaanne yeroon iyyuu karee tarte haadha qabannu hanga dandeettan sa'a tokkoof illee maan taane warra jidduu DC fi naannoo ishee jirtan kun hundinuu ollaa keessan qabaa ijoollee keessan qabaa saree keessan illee qabaa maraaniyyuu koottaa sagalee haa taanu uummata kanaa haa baraaruun jedhaan gara kiyyaanii carraan nu kennitaniif illee asumaan hedduu galatoomaa yeroo qabaa kennatti miidiyaan kun haarayaan nu affeertanii so galatoomaa hin jenna ispeeshaalii amma yeroo sagaleen keenya xiqqoo lallaa fi kana keessatti Profeesar na uffachi. Profeesar dhaamsa xumuraa. Kan xumuraa misuma akka nama wanni tokkos nama bulee tokkottis eebbumaan wanni jedhu waan yaanne hundumaa nu qaqqabsiisu biyyi keenya qabbanaa argatu Oromiyaa fi Oromoon nagaa argatu tokkummaan Oromoo haalalisuu Oromummaan haalalisuu jedha. Kanuma irratti hojjanna utubaan keenya isuma. Hedduu galatoomaa yaamicha keenya kabajanii Oromiyaa miidiyaa Oromiyaa 11tti dhufuu keessaniif maqaa miidiyaatiin hedduu isin galatoomfachuu barbaada. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Thank you. Galatoma.